Waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume. Lafti uumamtes uumama hundumaaf mijataa akka ta'utti uume. Waaqayyos biqilootaa fi bineensota akkasumas galaanota wanta laficharra jiru hundumaa irratti aboo haa qabaatuuf nama akka bifaa fi fakkeenya isaatti uume. Isaaniinis dhiiraa fi durba godhee uume. Waaqayyo yeroo nama uume qulqulluu fi qajeelaa kan mudaa hin qabne uume. Haa ta'u malee Addaam namni jalqabaa kun cubbuutti kufuu isaa irraan kan ka'e fuula Waaqayyoo duratti cubbamaa ta'e. Haaluma kanaan sababa nama tokkoo uumamni hundinuu cubbamaa ta'e. Walitti dhufeenya namni Waaqayyoo wajjin qabus addaan cituu isaa irraan kan ka'e iddoo Waaqayyo isa kaa'e keessaa namni gadi baafame. Waaqayyos nama uume kana hariiroon isaanii addaan citee akka hafu sababa hin barbaanneef seera inni eeguudhaan uumaa isaa wajjin ittiin walii galu dhaabeef. Baroota baay'eedhaaf namni seera Waaqayyoo dhaabeef kanaan waggaatti al tokko cubbuu isaatiif aarsaa mudaa hin qabnee fi qulqulluu waan Waaqayyotti tolu dhiyeessuun dirqama ture. Bifa kanaan namni Waaqayyoon araarfachaa jiraachuu itti fufe. Haa ta'u malee aarsaa namni dhiyeessu kun guutummaa guutuutti garaa Waaqayyoo ciibsuu hin danda'u ture. Kanaaf dhala namaa hundumaa aarsaan garaa Waaqayyoo guutummaa guutuutti ciibsu ni barbaachisa. Egaa aarsaan guutummaa guutuutti garaa Waaqayyoo ciibsuu danda'u maali? Dhala namaa hundumaa cubbuu isaa irraa qulqulleessuun fuula Waaqayyoo isa qulqulluu fi mudaa kan hin qabne dura dhaabbachiisuu kan danda'u aarsaa akkamiiti? Gaaffii guddaa baroota dheeraaf dhalli namaa ittiin rakkachaa ture isa kana. Namnis waggaa waggaadhaan aarsaa Waaqayyo irraa barbaadu kana dhiyeessuun baay'ee waan itti ulfaateef yeroon sun yeroo yaaddoo fi dhiphinaan guutee ture. Waaqayyos nama uume kanatti garaa jabaachuu waan hin dandeenyeef jaalala isaa isa guddaa fi tilmaamamuu hin dandeenye irraa kan ka'e karaa ittiin namni hundinuu cubbuu isaa irraa guutummaa guututti qulqullaa'uudhaan fuula abbaa isaa dura dhaabbatu qopheesseef. Kanas ilma isaa tokkicha biyya lafaaf cubbuu dhala namaa hundumaafis furee haa ta'uuf dabarsee kenne. Garuu Kiristoos dhiiga isaa isa gatii jabeessaan isin fureera. Inni akka hoolaa mudaa hin qabneeti. Inni furee cubbuu keenyaati. Cubbuu keenya duwwaafis miti, cubbuu guutummaa biyya lafaatiifis malee. Inni garuu balleessaa keenyaaf in waraaname. Sababii yakka keenyaafis reebamee in caccabsame. Nuyi nagaa akka argannuuf inni in adabame. Madaa'uu isaatiinis fayyinni nuuf in argame. Yesuus Kiristoosis karaa tokkicha gara abbaatti geessu namaaf Waaqayyo gidduu dhaabbatee araarsaa ta'e.
Forgive them, Father. For they don't know what they're doing. Father. Into your hands I commit my spirit. Har'as dhiigni Yesus Kiristoos inni fannoo irratti cubbuu dhala namaa hundumaaf dhangala'e ho'aadha. Innis nama hundumaa gara iddoo boqonnaa sanaatti waamaa jira. Namni isatti amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Egaa har'as fayyinni dhala namaa hundumaattuu dhihoo jira. Egaa dubbichi sitti dhiyoodha. Afaan kee keessa, garaa kee keessas jira. Caaffanni qulqullaa'aan namni isatti amanu hundinuu hin yeella'u jedha. Namni maqaa Gooftaa waammatu hundinuu in oola. Dubbichi sitti dhiyoodha.